Ay wayyaasu. Anaanaa nyaatu kaa gooftaa koo. Araaraaf dhaqxee ilkaan kee dhabde. Nan fayyisa jettee dhaqxee dhukkubsattee galte. Ay wayi carraa kee dheebbaallataa. Ay intalli maraattee dhugaa rabbi maal jechuu. Ay birraa filfiluun ta'e kaafir. Ay namni araaraaf dhaqee ilkaansa cabsee galaa yaa rabbi. Maal talittiin qooftuun dhugaa rabbi maal jechuu akkam yaaddi. Nagaamoon irraanfanne akkam jirtu nagaa keessanii nageenya rabbii lafa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Beekaaf wallaalaa xinnaaf guddaa jaarsaaf jaartii osoo hin jennee gandaan walii osoo hin qoodiini nageenyi kiyya lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Yuutuubii koo laayikii sabiskiraayibii sheerinaa gochuu hin dagatiinaa walaa jajjabeessinuu walaa guddisnuu isiniin jedha. Araarsituun gidduutti miidhamtiin jedhanii dhugumadha dhugaa dubbachuu fi ammayyaasuun kun qibaata baazileenis bitee fi dhaqe zayitiis bitee fi dhadhaas bitee fi dhaqe dooktaris fudhatee fi dhaqe mee maal badiin isaa maal godhe innoo ishee fayyisuuf dhaqe innoo fayyi jedhee dhaqe mee maal godhe immoo mucaan miskiinni kun. Ay gaafa sargii isaanii lafee isaanii qorqeera ta'in naalaati tolammoo dhaarree ilkaan kanaaf shikirraan goone gaafa sargiitti foon saamee nyaateera yoo ta'e malee. Hin maraatti moontalli maal taate rabasmaa kun mana shiifis kabajan qabdu abbaa manaa shiifis kabajan qabdu hiriyyaa abbaa manaa shiifis kabajan qabdu hiriyyaa shiifis kabajan qabdu. Mana shiifis kabajan qabdu maal jechuudha akkamitti guddatte mana akkamitti guddatte saba akkamii keessatti guddatte Oromoon safuu beeka maatii isaafis safuu kenna ollaa isaafis safuu kenna abbaa manaa isaafis safuu kenna mana isaafis safuu kenna isheen kun idduma hundatti safuu wallaalte kan argitu hunda xiffiidhaan yaabdi kan argitu hunda ulee dullaadhaan qabatti. Maal jechuu dubartiin gaafa mana dhaabbattee abbaa manaatiif seeraan kabajuu qabdi. Abbaa manaashiif bakka kennuu qabdi. Abbaa manaashii miila irraa dhiqxee nyaachistee dhobaastee erga quubsitee booda gaaffii qabdu gaafatti. Isheen kun hoo manarraa bantee akka xaaxoo bashingaa xaaxaa hiriyyaasaa hin kabajju. Sababii isheetti sa'iidoon gaa'ela isaa dhabe jechuudha. Ilmaan isaa dhabe. Har'a kun oolmaaf gadi joora barbaachisanii. Garaa kutachuu dadhabe maaliif abbaa dhalaati hin dhashee. Ishee dura ishee beeka malee ishee booda ishee baree miti. Sumayyaa nama guyyaa tokko jecha hamtu dubbattee isheen arrabsine. Isheen kun garuu yeroo hundumaa xaaxaa ol baatee liivii irratti. Maal jechuu dubartiin Oromoo safuu beekti. Isheen kun qaaqqee taate. Harmeen tiyya mana keenyatti yoo waan tokko hojjetti ta'e koottaa ilaalaa jetti. Isheen xiqqooshee yoo barfanne kootti ilaala. Gaafa dhaqxee mana dhaabde inni asitti yaa hojjettu si faana darba. Yoo dhaqxee hojii tokko wallaalte tura achi akka intala haati guddistee ji'ee achi si darbatee hojii isaa hojjetata. Intala haadha turachiisiin jedha maqaan kun si biraan hafuu jetti. Dhugumadha. Gaafa as taa'ee amma ayyuu kana laalu gorsi ummaatiyyaa baay'ee na fayyada. Maaliif? Otoo haati manatti abboomtee jiraattee osoo abbaan manatti abboomee xiniqqaaqeedhaan qonxotee guddiseera ta'e har'a abbaa manaatiin si ajjeesan jettu bakkeetti baate. Har'a abbaa manaatiin ati hoolaadhaan jettu bakkeetti baate. Har'a guriyyaa abbaa manaa shirra ilkaan hin daaktu. Maal jechuudha waan akka kanaa? Maal kun eessatti guddatteetti? Dubartiin mana ishiif kabaja qabdi. Abbaa manaashiif kabaja qabdi. Hiriyyaa abbaa manaashiif kabaja qabdi. Hiriyyaa ofii ishiitiif illee kabaja qabdi. Isheen kun ani hin beeku. Maatii akkamii keessatti akka isheen guddattetti ayidoonnoo naaf naan galu. Ammoo Iyyaasuu rabbi ilkaan kee bakka siif haa buusu siin jenna.
silaa osoo bakkeetti illee irraa kan fallatta turte ufii kee dhaqxee qosoqqoste balbalashii amalashii utuu beektu situ barbaacha dhaqee manatti hin kommatamtu isheenis. Nama dubbii barbaadu isheen karaa Sa'iidoo miitu barbaadaa jirti. Dooktariin Itoophiyaa keessatti yaalu Dubaayii keessatti yaalu Dubaayii dhaqee yaalama. Isgobba maal kun mana hin qirreen amala akkamii fidaa bulti. Engadda dingilii kun adeemsa. Har'ammoo mana kiimii Dubaayii malee mana kiimii Itoophiyaa keessatti yaalamuu jette. Inni Dubaayitti fincaamu inni Itoophiyaa ukkubatti dabala. Maal jechuudha akkamii akkataan sanaan galte. Maal taatee maraatti mucayyoon kun dubartii safuu beektimaaf safuu wallaalti. Ufii faadhiistu maatii ishiif safuun kennitu hiriyaa abbaa mana ishiif hin kabajju. Arastofirullaa